كان كيسنجر أفرسان تسمتاتي أنا شرت أرجمالي أرسين إرجعتي بكنوبو يجتي أيوكين نجتي نمني سإرجعتينجر أبدي لنا نمني سإرجعتينجر ولون الربسنا أرسل لنا الربسنا أرومو اللي بوتوتنا الربسنا نموني كوني نموت فاتي أكل فاتي قباني وأربسن نمني جارا إرجعتينجر نمني بيجرو كم براد ولو أمارة والرجتن والري أما يجول لك أنا ميرا كيسا قلتن لين أم ولو أمارة يوتي أرسين اللي أمان أرسين اللي أمان خلاص أشمتي كبابسا يولو أمارة أرسين اللي أمارة المارباتو كود المال لتشويو برينتو تدلجي برينتو يو أمارة بك أرسين اللي أمارة أكسم اللي ولو اللي أمارة ولو ما أمارة يو أمارة يو رومو اللي تا ولو ما رومو تا سيني كلامي تيسا إسين اللي وري الربا ميرا كيس سينا جتني ديمتن كاباتي ربي كيس سودات تاتي فرماتا قد أوان كان ديادة فرماتا كنورة ديبا كنا ففرسا ونسر بربادو أنا ما أكد أنفات تلي أكا وان كان كيس جرتو ديلي أجي إبالو بلسي اللي إيسي إجولي سوردوتو إجولي هاga دندسين إجولي نجل ديمتو قوتو إساني دا نيد آبا جديد هاga دندسين وان كان رتي جل ديميني دا آبا جدواتي وادا نوغل أنا كم بربادو ردي سكان إجولي أبدي برالين جينيا هفرسان نيد آبا جدي وادا نوغل أستاذ إلاني واتك كاسرة سني إبسو بربادا dhugaa dubbachuuf yoo haqasan haqa dhugaa sanii barbaachisa ta'e abdiin illee ragaa bahee ture gastii kee irra namni tumame hin jiru gastii nama tumamuu irra dhayxee sin agarree jedhe kan ammoo ati balleessitee naan jedhe hawaasa walloo walga'een ajjeesuu deema ittee sheekaa fi qeesii kenna dubbattee jedhe lammaffaa irratti deebi'ee ammallee hawaasni walloodhaa hattuudha jettee miliyoona tokko san gabbaaftee jedhe sana keessa jirta malee lola ammoo miskiinni waltumaa jiru kana keessa hin jirtuu jedhee asitti reefi tana dubbate jechuudha. Ana ammoo erga keessa jirta jedhanii itti nagalchan erga keessa jirta jedhanii mata duree na godhan sababni an dhimmamee dhufee agartee miskiinni gama lachiiyyuu ta'aa jiru kun gatamaa jiru kun raahaa jiru kun walloolleen haa caaltu haa irra ooltu arsiileen haa irra ooltu garuu wanni irra jiru suni namoota itti aaran sana osoo hin taane miskiina karaa deemuun miidhamaa jira jedheen akka nama tokko yaadee dhufe malee ani walloo amaara goote walloo hattuu goote dhiifama gaafadhuu naan jedhaniif hin dhufne maaliif ennaa yoo lakkii sun dhugaan sun haa dubbatamuu taate hayni miskiinni gama lachiitu miidhame agarte miskiinni gama lachiitu miidhame ka wallootis yoo miidhame ka arsiitis yoo miidhame oromoo yaale walloo yaale arsii yaale miskiinni miidhame sun bahee hayni sun bahee anis walloo akkasit dhiifama gaafadhee arrabni kiyya isin miidhee jira arraba kiyyatu isin dhiddee jedheen dhiifama gaafadha yoo lakki miskiina yaanna ta'e miskiina karaa deemuu yaanna ta'e ana naa ajjeesan jedhee wanni uf kenneef namni lubbuu fi jibbeetii miti miskiina sanirra dararaan haa dhaabatuufi miskiina arsiitis ka wallootis dararaan irraa haa dhaabatuufiiti yoo lakki ammoo tu arraba sanii iddite arraba sanii arrabsite dhiifama gaafadhu naan jettan wallaahi dhugaan isinitti himaa hin gaafadhu maaliif ennaani gama wallootiifis miskiina santu dhiiga miskiina saniittu naquuqa gama arsiitiisis dhiiga miskiina saniittu naquuqa jechuudha maaliif ennaan yoo dhugaa ta'e ka albeen dirame ka ijji jaame ka rifeensi irraa haadame ka gurri irraa murame meeqatu jira jechuudha sinii galee miskiinni akkasit deebi'ee kophee namni mana fincaaniitiin seenu nyaate meeqatu jira gama arsiitiif gama wallootiif gama arsii irraallee yoo kuni namatti hin dhagayamin yoo agartee akkatti dhugaa dubbatuu dhiisanii irraa dheessanii walloo dhiifama gaafadhuun ammallee irreedha. Akkuma irree miskiina keessan godhaa jirru akkuma irree dhageeffadhu abbaa dubbii dhoosnee dhiisna abbaan barbaade walaa ajjeesu abbaan barbaade adiisu ani akka nama tokkootti ammallee uummanni oromoo jala kana jirtan namni kuma jahaana dhagaa namni kuma jahaana jala kana jirtan na dhagaa ammallee borullee miskiina wallootiif miskiinni arsii dhaabbatuu qaba dararaan irraa dhaabbatuu qaba miskiinni akka oromoo waan kanaaf irraa dhaabbatu qaba lakki ammoo yoo ta'e dhiifamni dhugaadhaa walloo haa gaafatamu yoo ta'e irrummaadha dhugaan isinitti hima irrummaa miskiina keessanis biyyee itti harre miskiina keessanis rasaasaan dhooyne gurra sirraa murre biyyee sitti tumne muka sudduu kenne dhiifamallee walloo gaafadha jechuun kuni olaantummaadha dhugaan isinitti hima ammoo miskiini jidduu kanatti haa
dhiifamu miskiinni haa dhugaa miskiina sanii irraa haa dararaan fedhu ammoo yoo gad dhiifame miskiinni ka walloo bira jirus ka arsii bira jirus yoo gad dhiifame ni yaalama jechuu namni bakka miidhame ni yaalama arsii yaalatti ilma ofii walloolleen ilma ofii yaalatti kuni ammoo akkasi lakki ammoo walloo arrabsite hafarsoo gadi bahi hawaasa walloo dhiifama gaafadhachuun ilmi isaaniillee dhufee akka hin naan jechuun irrummaadha jechuu dhugaan isinitti ba dhugaan jirtu kanaan alatti ammootu lakki dhiifamni akka ani itti walloo gaafadhu yoo jiraate miskiina gurri irraa cites fidanii miskiina harki irraa waraannames fidanii miskiina agartee rasaasni hudduu keessa qabame ka ija kennaan agarre barki jiboo taane laayivii irraami kan irra qabanii udaansisan ka afaan isaa keessatti dabarsanii shuggutii udaansisan maa yoo dhugaa dubbannee duune jara kenna dhugaa rabbiituu fedha dhugaan ilmoo rabbiiti kunniin hin du'ee hin jiraa isaan beeynu ani akkamitti gumaa kana baadhee asii isin arrabsee jira dhiifama jedhaan jechuu akkamitti akkana ta'ani miskiinas qabuu irraa nama dantaa qabuu miti miskiina dararamu irraa illee nama dhugaa sana barbaaduu miti miskiinni dararamee homaa naan buusu miskiinni dararamee faayidaan naa qabu tokko illee jira kabajaan bakka naa qabu jiru miskiinni karaa deemu ka garaa waan qabne tumamee miskiinni karaa deemu rasaasaan doorsifamee miskiinni karaa deemu akka waan waraana yookaan ammoo nama wanni kabajaa naa kennu wanni jaalala uummata Oromoo biran naa kennu kanuma isin jira alta kara dubbisa alta kamana dubbisa heddumaani fudhadha tokko faratti aslitti dubbachuu barbaada asli muutirra bahe al tokko osoo wanti kun hin uumamin dura akka Kingi Ahmaditti ijoollee keessan kana nurraa dhorkaa nuti arraba hin jaalannu sin jedhamoo sin hin jennu arraba yo arraba taate tillee bara namu arrasa olta waggaame kan arrasa isa guyyaa tokkotti aareetti mufadhe si jamar ilma an Saudi qabu jira moo kan sitti jechuun himadde moo ture amma ila amma haasaa dhiiraa walitti dubbannas himadde moo himan inimanne iyyaadha dheeonatti matte asran ati waan nama mormituu galti kiyyaa yeroo rakkoo malee sin galchu asran eessatti natti matte Okay, hayya bareedaadha. Ani seetti mootu sitti meetiin jira. Sagalee jira. Dhaggeeffatu dandeessaa rakkoon qabu. Walumaa galatti dhaggeeffadha amma deebii jira dhaggeeffadhu deebii jira durriyyee irraa bakka hin bu'u jette. Wayii durriyyee TikTok irratti naasa'u jette dhugaatti himna. Erga durriyyee TikTok irratti naasa'u maaltu asii fide tokko. Lammeessaa isiniin kun dhugumatti dhugaa jaalattanii dhugaa gaafadha. Abdii baay'isawee abdiin lama ilma biyya kiyyaati. Abdii miskiinummaa sadiitiin itti taphataa jirtan. Dheengadda nama 15,000 waamtaniiti abdiidhaan baasitee nama keenya nama du'a. Maa dhiiraa jeen haasan sirriitti bira wajji maan haasan eenyu gadi miti isa keessan ni baafatan lafa keessaa bochanii bochiftanii jechuudha. Isa namatti koostan nama dhabaa jirraa baasa ammas lola akka sinirraa dhaboo barbaadan Kingi amma sinirra dhaaba. Guutuu ila amma sinirra dhaaba isaa ammaa tanatti. Isa kun hin baasedha nama doorsisaa. Isa kun poolisii nama gadhiisaa. Asirratti isa hin nageenya gaafa jettan durriyyee keessan biyya Ameerikaatiif inni garaagaraa keessa taa'ee afaan nama bansiisa. Walloon akka kutaa 10 qoosanii miidhugaa walitti himnataanan jechuudha. Biyya nama faannoo kokkee wal qabaa jiruun gaafa garagaltee qoostu saalfattanis xiqqoo mataa akkasinitti hin dhaga'amu. Ammas taanaan miskiina keenya qabanii kaa'aa jiranii baasaadhaani. Amma gadhiisisaa ijoollee keessa. Taa ammaa kanatti jechuudha. Wanni abdii doorsiftanii tokko hin jirtu. Abdiin doorsifamaa jira. Biyya silaa agartee akka waan waraqaa qabduutti tateen akka waan silaa agartee sodaattee dalagaa rayyaanu jettee sodaattee teessuttuu namni salaa jira eenyu ragaa qabatamaadha jecha lola keessan jiru ragaa qabatamaadha ilaani kana waa kanne durallee waa kanne dhageeffadhu kana durallee waa kanne jedha abbootii fi subeedhaaf jedhee gada kan waan kana bakka bu'e. No, kuban qabnu hin jenne gaafa duuti narra labsame booda dhufee uummata Oromootti dhageessisee sagalee guutuu erga san booda kaniin jedhe erga miskiinni meeqa tumame erga miskiinni meeqa caccabe booda uummata keessaan hafu jedhe isa waan kan durallee dubbataan ture. Galee dura dubbataa ture jechaas ture jedhes fidaa jedhes maaliif akkas jedhe nageen iyyuu eega labsamaaroo eega baabaan sheerrii adfaayyuu jaarsummaa jedhan kana booda jedhe
jecha ammati waraabdi kana si galee erga wanni meeqa dabre booda okay akkasuu jedhe jecha kana jedhe jecha kana keessa jechuun lola isin deema maartan keessatti jedhe wanni as keessatti agartee wanni anam bakka ammati bante kana keessatti jecha walloo arrabsu jira walloo jedhee walloo akkanaa jedhee ka arrabsu hin jiru fidaa nama jedhe akkuma isaan fidan fidaa jedhee jedhe